kun Enango YouTube channel. Enango Tube. Qophii keenya irraa barumsa gaarii akka argattan abdii guddaa qabna. Maarri guyyaa irraa kana immoo kitaaba addaa kan ta'e Sindararuu isiniif qabadhee dhiyaadhe. Sindararuu yoo dubbistan maalirraa argattu maalirraa barattu? Sindararuun kanneen akka qaaceffama jiruuf jireenya dachee irraa ilaalcha Oromoo, aadaawwan kanneen akka geelloo, sirna fuudhaa fi heerumaa Oromoo maccaa, kanneen akka mararoo durbaa, weedduu dubartii deessuu, akkasumallee urusa daa'immanii fi handhuuraa kan jedhaman of keessaa qaba. Kana malees seenaa gootota Oromoo tokko tokkollee qabatee of keessaa qaba. Xiinsammuu akkasuma jechoota goototaa fi aadaa kanneen kana mara Sindararuu of keessaa qabatee jira. Sindararuu kana adda isa godhu asoosama ta'ee asoosamawwan jiran keessaa seenaa dhugaa irratti hundaa'e kanneen kana hunda of keessaa qabatee jira. Maarree marsaa tokkoffaa magaalaa Adaamaatti keessatti Olyad-MulugetaSirnaatti kan eebbifame yommuu ta'u, marsaa lammaffaa immoo aanaa Laaloo magaalaa Enangootti bifa adda ta'een eebbisuudhaaf qophiin xumurameera. Maarree namoonni naannoo sana jiran akka hirmaattan isinii jenna. Barreessitoota keenyallee dubbisuudhaan bituudhaan akkasiin gumaachitan jedhi. Daawwattoota Enango YouTube channel Afroon Entertainment TV dhaabbata addaa kan ta'e high quality'dhaan yeroo ammaa kana kan hojjechaa jiru yoo ta'u, maarree kottaan waliin hojjedhaadha. Maarree Afroon Entertainment kanneen hojjechuu ni barbaadu fiilmiiwwan, diraamaawwan, shoort muuvii kanneen ta'an akkasumas kliippii fi iivantii garaagaraa hin hojjenna jedha. Salgan ilmaan bofaa, torban ilmaan mar'ataa qeeqottan qaaqanii, summiisaan iddaniin kichuun ani hore galmaan qaaqanii. Mormoriin hindaqanii, hini gurdumuu malee, dubbii jaabana kanaa sammaa kanaa, akka argaan hin baasanii odeessanii, hini gungumuu malee. Marsa nokseta kuganga, marsa nokseta kuganga, kesa kotina kuganga, kerasana dudanga, meka yeniti budai. Sita ni mahoda kongo toda kono morinim nenge, toda komorinim nenge, ke kobonyi nimne. Bartenga dandul cisungu, barana sindul cisungu, tenyu tasi sungu, nami walita sisui. Shambu gara kudurungu tachuma nola durungu nashenoran sibilanga bakkawan gaidirai. Nashenoran sibilanga bakkawan gaidirai. Danggap kesa hurufanga lecak kesa bulufai. Danggal kesa dukananga dira kesa kupananga dira kesa kupana dira kesa kupanai. Shimala Kenya jirungu, Shimala Kenya jirungu, Tamayu kesa jirungu, Tomi Kenya murani. Omi Kenya murani, Toma Kenya tukani, Kesa dako bakarenge, Desa bako nakare. Kinsa dako masenanga, Desa bako nasenanga, Desi gute gute ngedariti marekunoi. Mujake dubi jimbe, Karangu bate kuno, Karangu bate kuno, Karangu bate kuno. Adundi nanggal galang, Abani jedu balbalang, Capsani nuti galu, Jipsani tunu galui. Jipsani tunu galu, Kana kubena wadang. Yo guys, what's up? How are you guys doing? We're coming back to Afro Entertainment. This is Afro Entertainment, the best production in Africa. We just have got for you guys a lot of things to do, but we just need something from you guys. Come, we're always opening, our office is always open. Come with any projects, anything that you have. It can be a movie, drama, music, comedy, and also documentary. We are here for you. Afro Entertainment has got the materials, standard materials, 6K, 8K, 4K, anything that you want, plus the drones. Sound system, light system is always the best. You are welcome to Afro. Kitaabaa asoosamaafi kitaaba noobeelii jedhamee waamuu dandeenyudha. Noobeelii osoo hin taane jechuudha giddu galeessaan kitaaba baay'ee gaarii tokkodha. Egaa wantoota kitaabota afaan Oromoo asoosamaa mammaatti jiran irraa adda natti ta'etu jira. Tokkoffaarratti karaakterii kitaaba kana keessatti qabatu Sindararuu kan maqaa jedhamu
kitaabni kun moggaa'u dubartii asoosamoota afaan oromoo meeqa beektu laata dubartiin karaa akka jiru kan goobaa galeessa taatee kan hanga dhumaatti deemu. Ogbarruu qabna ogbarruun keenya isa afaaniin himamuun afaaniin namatti borudurii daa'imummaatti ragaa guddaa baay'ee isaa akka ogbarruutti yaadu garuu ogbarruu keenya jechuudha isaan warri kaan barreessan yaada tokko ibsuuf kitaaba guddaa tokko maxxansu namni keenya kun garuu borudurii daqiiqaa 5 gidduutti dhumtuun kitaaba guddaa tokko lafa kaa'aa jechuudha. Kun beekumsa cuunfamedha. Beekumsa bal'aa cuunfamee bakka tokkotti xiqqaatee dhiyaate jechuudha. Mammaaksoota gaggabaaboo duuba yoo laaltan seenaa dheeraatu jira, yaada bal'aatu jira. Garuu cuunfee bakka tokkotti kaa'isuun ogbarrichi humna manii akka qabu, guddummaa manii akka qabu lafa kaa'aa jechuudha. Egaa uummata amma kana fagaatee hima tokkoon kitaaba tokko lafa kaa'aa ture irraa dhalanne har'aa beekumsa sana akka beekumsa duubatti hafe tokkotti gannee gara beekumsa haaraa abuuruutti ceena jennaan hin ta'u. Maaliif bukkoo qulqullisuuf bukkoo dura bukaa irraa raacisa fudhatamutti fakkaata. As keessa jettanii ta'uu shamarran jira. Yaada kana naa jabeessuu dandeessu. Akkas jedhee yaada beekumsa abboota keenyaa sana beekumsa irratti dabaluu danda'u qabnaa jechuudha. Abdiin isa kana dursee godheera. Kitaaba kana keessatti hedduu shamarran abboolaa wanti dhibeen jiru. Isa kanaaf ogbarruun kun kan Oromootii beekumsa uummata gurraachaatii kan isin jedhee jechuudha. Hello, samahani sana. Mimi hapa nasimama kwa kuwajulisha kama tuko na Afro Entertainment. Afro Entertainment ni production mpya imekuja hapa Ethiopia. Tuko na mabranch nyingi kutoka nchi tofauti, Kenya, Rwanda na Amerika. Kwa sasa kwa leo nataka kuwajulisha kuwa Afro Entertainment ni production nzuri sana, inawaletea kila kitu kwa high standard, kwa kitu yenye mnahitajia. Tuko na 6K, 4K, ama 8K, kila kitu, kamera zozote mnahitaji kwa upande zozote tunawaletea hapa Afro Entertainment. Nawaambia kama tunafanya movies, tunafanya video clip kwa bei rahisi nafuu. Ukitaka kufanya na Afro Entertainment, utapata nambari zetu hapo chini hapo, utakuja kutupigia, tutakuja kuongea na utafaridhika na utapata service nzuri sana. Afro Entertainment, slogan zetu ni Afro Entertainment, the best production in Africa. Hapa Ethiopia tunasema welcome, ama njoni upate bei nafuu. ሰላም በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። አፍሮ ኢንተርቴይንመንት ፕሮዳክሽኖች ነን ከናንተ ጋር። ዛሬ አዲሱን ፕሮዳክሽናችንን ስም እናስተዋውቃችኋለን። አፍሮ ኢንተርቴይንመንቶች ነን። በተለያዩ ሀገራት የተለያዩ ብራንቾችን ከፍተናል። እዚህ ደግሞ በኢትዮጵያ እናንተን ለማገልገል የተለያዩ ጥራት ያላቸው ማቴሪያሎች ይዘን ቀርበናል። 4K, 6K, 8K እንዲሁም ድሮሎች የተለያዩ ሃይ ኳሊቲ የሆኑ በአሜሪካ ስታንዳርድ የተቋቋመ ፕሮዳክሽን ነው ወደ እናንተ ይዘን የመጣነው። በየትኛውም ቋንቋ የትኛውም ክልል ላይ ወይም ደግሞ የትኛውም አካባቢ ላይ የምትገኙ አርቲስቶች ወይም ደግሞ ፊልም ፕሮዲዩስ ማድረግ የምትፈልጉ ፕሮዳክሽናችን ሁልጊዜም በሩን ክፍት አድርጎ ይጠብቃችኋል። በተለያየ ቋንቋ መስራት ብትፈልጉ በተለያየ ቋንቋ አብሯችሁ ሊሰሩ የሚችሉ ባለሙያዎች የተዋቀረ ነው። ከውጭና ከሀገር ውስጥ በተለያዩ ፕሮዳክሽኖች ጋር ጥምረት ያለው እንዲሁም ደግሞ እውቅ ከተባሉ ባለሙያዎች ጋር የተለያየ ጥምረትን አድርጎ የሚሰራ ፕሮዳክሽን ነው። በዚህ ፕሮዳክሽን ላይ መጥተው ፕሮግራሞችን እንዲያቀርቡ እንዲሁም ፊልም ክሊፕ መስራት ቢፈልጉ መጥተው እንዲሰሩ በሮቻችን ክፍት ናቸው። ምን ጊዜ አፍሮ ኢንተርቴይንመንቶች እናንተን ለማገልገል 24 ሰዓት ወደ እናንተ ይሰራል። ሌላው አንድ ጥሩ ዜና ለእናንተ ለማቀርብላችሁ የምፈልገው የተቋቋምንባቸው ሃይ ኳሊቲ ያላቸው ትልልቅ ማቴሪያሎች ቢሆኑም ነገር ግን ዋጋችን ከየትኛውም ከማርኬት ላይ ካለው ዝቅ ብለን አርቲስቶችን ለማበረታታት በአርቱ ዙሪያ መስራት የሚፈልጉ ሰዎችን ለማበረታታት ስንል ዋጋችንን ተመጣጣኝ የሆነ ነው ለማለት እንፈልጋለን። አፍሮ ኢንተርቴይንመንት